mob. Fayyaadhaati. Jirra nagaa. Kam maal hojjette? Afachuu beeksee tokko. Gurra koo ta'e malee siin ta'u. Maali waan icciitiin gurra keetti kan sitti mudhaa? Obbo baay'een qoosii yeroo hin gadheedha. Waan miidiyaaf ogeessa fayyaa sitti maaraan hojii irra oolchi. Ofii kee maatii kee rakkina kanarraa baraari. Maa inni kooroonaa miti kun? Utaalee waan nama qabatu isinitti hin fakkaanne? Eeyyee utaalee nama qabata. Kana jechuun namni tokko yeroo qufa'u akkasumas yeroo haxxiffatu vaayirasiin sirna hargansuu namaa keessa jiru gara sirna hargansuu namaa kan biraatti seenuu danda'a. Kanaaf kooroonaa vaayirasiin utaaluu danda'aa jennee waamuu dandeenya. Vaayirasiin kun akka dhuunfaatti nama tokko yoo qabate iyyuu miidhaan nama tokko sanarraa ka'ee namicha duwwaa miti kan inni miidhu. Maatii hin miidha, hawaasa hin miidha, biyya hin miidha, diinagdee hin miidha. Addunyaa irratti hanga ammaa yaalan arganne eega yaalan arganne of eeggannoo ogeeyyii fayyaatiin kennaman qaama mootummaa irraa kennaman ibsa maddoota amanamoo irraa kennaman hordofuudhaan of eeggannoo cimsuu qofatu nu baasa. Biyya keenya keessatti dhibee kana hin ittisnu yoo ta'e dhibee kana yaaluun namoota baay'ee lubbuu isaanii baraaruun baay'ee rakkisaa ta'uu danda'a. Kanaaf ergaan keenya inni guddaan hundinuu gahee isaa bahachuudhaan dhibee kana ofirraa ittisuu danda'utu nurra jira. Ergaa kana kan isiniif dabarse Waldaa Hakiimota Oromiyaa, Biiroo Eegumsa Fayyaa Oromiyaa, Dream Health PLC, Onesmus Nasii Production.